Tole nagaa caalu nagaan gooftaa isiniif haa baay'attu. Har'a iddoo akkamii deemne hojjettanii iddoo bashannanaa iddoo bareedduu takka deemee jira. Ergan biyyaa ba'ee har'a kinoo laalarraan guyyaa lammataadha jechuudha iddoo bashannanaa deemu kooyi. Kottaa waliin bashannanaa haalli baay'ee bareeda dhugaa. Baay'ee akkam namatti tola bootichi dhugaa baay'ee tokko bareedadha. Warri bashannanuu barbaadan kottaa warri nu waliin bashannanuu barbaadanii kottaa isiniin jedha dhugaa waliin bashannanuu. Warroonni makiinas ilaaluu barbaadan laalaa dhugaa bareeda dhugaa. Akka bareedu baay'ee tokko bareeda baay'ee namatti tola baay'ee namatti tottola dhugaa. Kota waliin daawwannaa hawaasa uffadheen jiru. Baay'ee bareeda isiniin jedha baay'ee babbareeda baay'ee namatti tola baay'ee akkam bareeda dhugaa iddicha karraatitti natti tolee hin beeku. Karraatitti natti tolee hin beeku dhugaa. Karraatitti natti tolee hin beeku. Hi guys. Loomiyeen tana fakkaatti. Loomiyeen ishii tana fakkaatti jechuudha. Natti tolee jira dhugaa. Shaarbii kiyya gatee jira dhugaa. Gammachuu keessa ba'ee shaarbii kiyya gatee. Shaarbii kiyya fudhadha. Shaarbii kiyya fudhachuu deemaa jira. Kan namatti dhugaa akka kanatti hin jira. Kunootiin argitaniif tolutanii akka kanatti hin jira bayyaa. Akka kanatti hin jira. Innaa namicha musliimaa tokkotu natti dhufe na jechuudhaan arrifadhe. Innaa bootichi baay'ee namatti tola kaakin olaala daawwadhaa dhugaa baay'ee bareeda garuu baay'ee gammadeen jiraanii. Booticha kana arguu kooti fi iddoo tokko natti tolee jira. Fooqii kana laalaa manni dheeratu dhugaa baay'ee tokko dheerata. Otoo guyyaa ka ta'u ta'eefa baay'ee bareeda jechuudha. Ani galgala waan hin ba'e malee. Kottaa waliin bashannannaa. Kottaa waliin bashannannu. Namoota baay'ee tokkotti dhufan jira amma. Namoota baay'ee tokkotti dhufan jira. Egaa kan namoota baay'ee kanatti dhufeen jira. Akkasaniidha.